Nirraa qaban qaanqee tanaan garsiisuudhaan cufti keessan rabbii waan ittiin nama galateeffatu qabu akka ittiin nama galateeffatullee beeku isin haa galateeffatu isin jenna. Ittaan suudhaan akki silaa dhufaansa keenyaa kana dura ture sa'aatiin gara ganamaa dhufna ture garuu nulleen akka karooraatitti qaata as geenye rabbiitu sa'aatii kana nu murteessee akka namaatti immoo dhiifame isin gaafannaa. Haasawallee dheeraa haasa'uuf isinuu humna fixattanii sa'aatii dheeraa isinirraa fudhatanii sagantaan guyyaa har'aa kaayyoon guddichi keessummaa Sheekh Abdurrahmaan da'waariif dubbatan keessummaa Ramadaanaatiif qophaa'ee Ramadaanni baatii aadaati moo baatii cibaadaati? Baatii aadaati moo baatii cibaadaati? Garuu nu biratti gochaan yoo jechaan aadaa ibaadaa jennallee gochaan garuu aadaa ta'ee jira. Gochi nuti Ramadaana keessa naannessinu qaama nuu ta'ee mi'aa fixate waggoota 30 waggoota 20 waggaa 15 walitti dhaabnee Ramadaana soomnee turre. Warra as keessa jirtan irra hedduun keessan tarii waggaa 40 gadi kana keessa Ramadaana 15 soomuu maltan. Ramadaanota hagana baay'atu soomnee maaliif ijji keenya jiidhuu dide? Arraba keenya qoree nama waraanu maal cabsuu dide Ramadaanni? Dhukkuba onnetti baadhannee deemnu saree qoma keessaa duttu akka Abu Hamid al-Ghazali jedhe maaliif sareen sun nu keessaa dhumuu didde? Saree qoma keessaa duttu boona tuffii wal hassaduu wal waanyuun maaliif nu keessatti argame? Ramadaanni maa nu seenuu dide? Ramadaana seenuu fi Ramadaanni nu seenuu wal adda. Baatii Ramadaanaa ol seenuun kalaandara ji'aatii wal qabata garuu Ramadaanni nu seenuun laffaati keenya wal qabata. Bishaan seenuu fi ati bishaan seenuun tokko qaama dhiqatuu fi garatti gad dhuguun tokko miti. Nuti Ramadaana bara kulli gubbarra gad dhiqanneetuma keessaa baane malee Ramadaana garatti gad dhuu hin agarre. Baatiin Ramadaanaa wanti addasii godhu ji'a 12 keessaa ka Rabbi maqaa dhahe Ramadaana qofa Quraana keessatti. Shahru Ramadaana alladhii unzila fiihi al-Qur'aan. Lammaffaa Qur'aan nummaanuu isa keessa buufame wanti Ramadaana ji'oota 12 keessa adda taasisu. Sadaffaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu'itha ila hadha al-aalam addunyaa kana nuura gaara Hiraa irraa qabatanii gaafni rasuuli rabbii bu'an alayhi salaatu wassalaam kaana fi Ramadaan. Ramadaanni wanti addasa godhu kennaa ummata Muhammad qofaati. Ramadaanni Ramadaan jechi jedhu hiika gara torbaa lafa kaa'a ulamaa'ni. San keessaa jecha Ramada jedhu irraa dhufe. Ramada jechuun gubaa ibiddaa jechuu yookiin caama yookiin shakakkeera lafaa wayita irra ejjatan nama gubusan oowwa qilleensaatiin Ramada jetti Arabni. وكانت العرب تسمي الشهور بحادثة وقعت فيها أعداء مضاتي جئتاتي وهي كسمدتي والقرسي في عرب بلا مباكي قبلني قوف الجن سمته ربيعة جدي وقعت في عرب برا أو إهماتي بشان أبامي بيجي لفا نمني نما لفتي نما قبي وسمته رمضان جدين عرب جتش رمضان جد وصو نبي محمد إرقامين دورة قروا رمضان صومون إرقى نبي محمد إرقى من بودا وقاب كل آخر بودا رمضان صومون واجبته. نبي محمد صلى الله عليه وسلم مدينة قلني وقاتك إيقاتورا صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. باتي شعبانا نكيس جركنا باتين كن شعبانا جدا لتشعب القبائل. باتي رجبا كيس صدشؤن دندت وربني أهداء سانيت وانك بجنيف ويتباتي رجبا أمو بشان بربادتوف يوكي لولوف يوكي إمال بهوف فجأات بيا كيس سنيف شعبان جلني فجأة جتشو دمي بيا كيس تديمو يتشو رمضان جتشي الأمو أول قبة تجن باتي شعبانا كان كيسا سيناوان قرقودة أمة محمد كيسا تأكيسا توقو رمضاني باتي شعبانا نكيسا جروكنا نبي محمد مدينة قال لي وقاتك بودا واجبتي كناف رمضاني وانتكو أكما قرص أسر هرسني ديما أولي سمتشو الدرسوان توقو
keessummaa wayita dhuftu mana keessa qoqophoofta nyaata irra filamaa dhugaatii irra bareedaa shittoo tolchitee mana hartee qulqulleessitee keessummaa eegda ramadaanni bakki inni qubatu eessa manaa miti lafa irraan qubatu foon irraan qubatu ramadaan eessa qubsiifna fil quluub qalbii qubsiifna qalbiin xahaaruu qaba dura dursoo qalbiin qulqullaa'ee eeguu qaba akkuma konkolaataa wayita kaas ooftu dura maal goota motora oowwifta akkasiin ispoortii tokko wayita eegaltu maal goota dura qaama oowwifta wanti kamuu waan isa dursu qaba ramadaanni akkuma dhufe yoo ol seenan abi bakri alwarraaqi albajali balaji rahmatullahi alayhi hilyatul awliyaa keessatti maal jedhan baatiin rajabaa takutti sun tadabarte sun shahru الزرع شهر باتي فجأسن جد رجمني باتي مدام فجأسني شعبان باتي مدام فجأسن سن أباسني رمضان نمو فري بك الشنسن هامتني جدا رمضان كيسن قبام رمضان درا قبام قرآن قرأوا بربانن أما إيقالوا قبض قرآن سهر كابولي وقاقوتو رمضان يوغا دي فوته قرآن سن قطع كتموغنا قرآن سن قرأت كناف وانت الرقب أمو ملي درا درسو إني درك أما رمضاني أصو إسان سينين درا قافي توقو سنقافة من هرني أفمو أفني هرن من هرني أفمو أفني هرن هرني كأنيتي أفن كباتي توقو يتدبتو ديكتي دبتمو دبتي ديكت ديكتي كاتي دبت دبرتين أنا ويتا سبرت الميتو قرافتي كاتي التلميتي مو وركيستي ارجعت الميتي بودا قرافتي طبيعة رمضان الليل أك علماء جدا التخلية قبل التحلية وأن تكفايو درز وأن سنقول كل ليس درسها جدا كناف